waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha warroonni nan beelne yoo jiraatan ani siifan tuubeen jedhama isiniin jedha arra guyyaa arraa kana maal jechuun kichaan oolu gammachuu obboleettii tiyya caaltuu amboo ibsachuuf mana caaltuu ambootitti argamee jira. Egaa caaltuu amboo bakka gammadee bakka guyyaa dadhabbii keetii siin ga'e waaqayyo koongiraa siin jedhee bakka gammadee bakka walumaan gammanne siin jedha. Egaa guyyaa arraa kana ga'uudhaaf dhamaatii hedduu fi dadhabbii hedduu hirribaatti dhabdee atti cinqamtee atti rakkattee atti biilooftee akkasumas muudannoowwan fi rakkoowwan hedduu keessa dabartee guyyaa arraa kana geesse akka laayyetti miti. Egaa guyyaa kana ga'uuni kan argetu beeka yookaan kan beekutu beeka. Hundumarraayyuu rakkina hunda keessa dabartee bakka sittiin tolle teechee dhibbachaa arra ga'uu keetiif guyyaa gammachuu kee arguu keetiif waaqayyo waa galatoomu siin jedha. Bakka gammaddee bakka waaqayyo guyyaa dadhabbii keetii guyyaa firii keetii siin ga'e caaltuu amboo intala leencaa leenci duruu leencuma waan ta'eef bakka siin ga'e siin jedha. Egaa akkasumas warroonni maatii caaltuu amboo taatan bakka gammadda bakka walumaan gammadda maaliif jennaan gammachuu ishee qofa osoo hin ta'in gammachuu keenya hunda keenya dadhabbii ishee lifaatii ishee qofa osoo hin ta'in nu hundirree ishee wajjin lafaane waan ta'eef egaa chaanaalli kun chaanala ishee qofa miti chaanala hunda keenyati. Egaa nurree bakka waaqayyo nu gammachiise bakka lifaatii keenya lafa nu jalaan balleessi waaqayyoon jedha bakka hunduma keenya nu gammachiise. Egaa hundi keessan bakka isinitti hin tolle dhibbachaa rakkachaa rakkina hedduu keessa dabartanii gargaaraa turtanii isinirree bakka guyyaa gammachuu caaltuu amboo kana argitanii bakka isiniin ga'e bakka walumaan ga'e ani hedduu tokkoon dhugaa wantan dubbadhu na harkaa badaa jira gammachuu keessa darbe. Egaa bakka gammaddanii isiniin jedha. Egaa kun jalqaba malee dhuma isaatii miti. Egaa dhuma isaa haga dhumaa waaqayyo nu haa gammachiisu. Egaa akkuma duratti like share subscribe gootanii bira dhaabbattanii warroonni maatii caaltuu ambootaadhaan ammas akkuma duraan isinitti like share godhuudhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Ishiin irree wanta gaarii fi wanta fakkeenya uummata keenya wanta barsiisu wanta irraa barannu akka qabattee karaa fuulduraatti dhuftu isinis jajjabeessadhaan nus abdii qabna qabattee dhufte jennee abdachaa jirra siin jedha. Caaltuu amboo waaqayyo baga siin ga'e koongira gammachuun kee gammachuun hunda keenyatti baga gammadde qaalii teenya siin jedha. Atti fufii jabaadhu si cinaa jirra siin jedha. Gammachuun kee gammachuu aga dhumaa siif haa ta'u siin jedha. Koongiraa siin jedhe jira. Egaa kan marattan xumura nagaa tura galatuma waan dhaggeeffatu. Ashama harka fuunee jirra jirtu Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaa rabbii sinirraa jiraatu jechaati. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani obboleettiin keessaa nagaa guutuun qaba galata rabbii. Egaa warroonni nan beenne ani jaallituu bin jedhama. Akkasuma immoo keessummaa ta'ee mana caaltuu amboottiin argamaatii jira. Mana caaltuu ambootti immoo kanan argamee fi gammachuu obboleettii kootii waliin qoodachuuf mana ishii keessatti argamaatii jira. Egaa caaltuu amboo baga gammaddee koongireeshin siin jedheetiin jira. Baga guyyaa kana geesse siin jedha obboleettii tiyya qaalii dhugaa dadhabbii hedduu keessa dabartanii guyyaa kana ga'uun isa tokko waan ta'eef baga as geesse siin jedha. Ammallee jabaattee akka ati hojjette iddoo guddaa geesse si arginu abdiin qaba siin jedha obboleettii tiyya qaalii. Egaa isuma kana siin jedha nuti Oromoo si bukkee jirra jabaadhu siin jedha. Akkasuma immoo hordoftoonni caaltuu amboo kan taatan hundumti keessanuu guddaa isaa galatoomadha. Maaliif dadhabbiin keessan keessa jira waan ta'eef galatoomaan isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Egaa ka Oromoo koo nama keenya bukkee dhaabbachuun aadaa nuuf haa ta'u, wal jajjabeessuun aadaa nuuf haa ta'u, nama keenya lafa kaasuun aadaa nuuf haa ta'u, gargaaruun aadaa nuuf haa ta'u. Jabaadhaan isiniin jedha wal bukkeen darbinaadha. Isa rakkate gargaarati isa waammateef mirmachaati. Ajabaannuun isiniin jedha walaa jabeessinuun isiniin jedha. Egaa isa kana Oromoo koo hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja fayyaa nagaa naaf taadha. Akkasuma immoo caaltuu tiyyaa jabaadhu obboleettii tiyyaa qaalii hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Akkaati immoo hojjettee iddoo guddaa geessee ijaan argu rabbiin waa taasisu jenna. Egaa isuma kana bye bye.